adaraa obboleettii keenyaaf gaa'ela isheetti irratti dabalatee adaraa guddaa kan kennaniif akka ta'e kennaan of kennaman kanarraa hubachuu hin danda'ama jechuudha. Egaa kun Waaqayyoon jedhetti kennaan Waaqayyoo gosa garagaraadha. Akkuma jedhe kennaan hafuurummaadhaan nuuf kennamu jira, kennaan dhalootiin nuuf kennamu jira, kennaan sababa cimina keenyatiin nuuf kennamu jira waan ta'eef jechuudha. Kennaa siif kenname cimi, amaanaa siif kenname jedhee Xiimotewos boqonnaa 6:1 irratti kan barreesseef isa kanaafidha jechuudha. Kanaafidha obboloonni keenyas kennaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bakka waldaa keenya bu'anii ishoo haati kee ishee kanaadha jedhee akkuma fannoo gooftaa keenya Kiristoos Yohaannisiif kennamte waldaan keenyas obboleettii keenya dastaadhaaf atiin akkuma kaleessa waldaa keenya keessatti tajaajilaa turte, hirmaachaa turte, miseensa ta'aa turte, kaleessas eebba ishiitiin jireenya kee baruutiifis eebba haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam eebbishii yeroo hundumaa mana kee kaa'ee eebbifamuudhanii obboloonni keenya bakka waldaa keenya bu'anii kennaa kana nuuf fidanii dhufaniiru waan ta'eef jechuudha. Hunda duratti Waaqayyoon isin haa eebbisu, Waaqayyoon isin haa kennu, Waaqayyoon isin haa gargaaru, jireenyaaf hundumaayyuu Waaqni isin haa eebbisu isiniin jedha. Kanaaf inni guddaan hiikaa kennaa beekuudha. Kennaa maal akka ta'e beekuudha. Kennaan gosa meeqa akka ta'e beekuudha jechuudha. Kennaan saba gaarummaadhaaf hojjennee nuu dabalamu jira. Kennaan saba osoo kennaa qabaannee jirru cubbuu hojjennee nurraa fudhatamu jira jechuudha. Waaqayyoon kennaa nuuf kenname cubbuu hojjennee kan nurraa hin fudhatamneef nuuf haa eeyyamu. Waaqayyo gooftaan kennaa nuuf haa dabarsu. Kanaafidha kennaan gosa garagaraatiidhee kan barreeffameef kitaaba irratti jechuudha. Kanaaf obboloota keenya bakka waldaa bu'anii kennaa kana hunda nuuf baatanii dhufan, kennaa fannoo nuuf baatanii dhufan, kennaa macaafa qulqulluu nuuf baatanii dhufan, kennaa hunda caalu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii akkuma Waaqayyoon fannoo gooftaa keenya Kiristoos jalatti kunooti haati kee jedhee Yohaannisiif kenne sana kennaa kan hunda nuuf baatanii dhufaniif dhugumatti waldaan keenya waldaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam miseensi mana sanbataa miseensonni biyya alaa fi biyya keessaa kennaa haala kanaan qopheessanii obboloonni keenya kiristaanummaadhaan akka ciman, amantaadhaan akka ciman, jabina amantaa akka qabaatan, iddoo hundaatti deemanii fakkeenyummaa namaaf akka ta'an, biyya alaatti haala kanaan jiraachuurra darbee miseensi biyya keessatti illee gaafa gale cimina akkanaa qabaatee gaa'ela mana amantaa raawwatee haala kanaan jireenya gaarii akka jiraatu fayyadamuun isaanii baay'ee kan nama barsiisudha waan ta'eef inni kun itti fufuu qaba jechuudha. Itti fufuu qofa osoo hin taane fakkeenya waan namni irraa barasu ta'uu qaba jechuudha. Amantaan keenya barsiistudha. Amantaan keenya namaaf fakkeenyadha. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoo yoomiyyuu taanaan amantaa cittu osoo hin taane amantaa amantoota kaaniif fakkeenya taatedha. Waan ta'eef manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoos yeroo hundaa gaa'ela ishii mana amantaatiin kan raawwachiistu ijoollee ishii waamtee, simattee, bareechitee kanaafidha osoo duran baratiin ijoolleen keenya kun gaa'ela mana amantaatti dhufan ture jechuudha. Jalqabbiin jireenya kiristaanummaa karaa garaagaraatiin, karaa waldaatiin walitti hidhamee miseensi keenya biyya keessattis biyya alaas barachuun isaanii bu'aadhaan madaalamu isa kanaadha jechuudha. Namoonni baay'een illee sagantaa kanarraa baratanii ijoolleen barattoonni keenya miseensi waldaa kanaa kan ta'an biyya keessas kan jiran biyya alaas kan jiran biyya alaatti qofa tajaajiluus akka hin danda'amne biyya keessatti qofa tajaajiluun qofa akka hin danda'amne iddoo kamittuyyuu tajaajilli akka jiru iddoo kamittuyyuu jireenya hafuurummaa akka jiru iddoo kamittuyyuu manni amantaa akka jiru iddoo kamittuyyuu ciminni amantaa akka jiru iddoo kamittuyyuu eebbi akka jiru iddoo kamittuyyuu jireenyi waaqayyoon akka jiru beeknee akka jiraannu namni kamiyyuu waan baay'ee barachuu qaba jechuudha. Kanaafidha obboloonni keenya waldaatis kennaa kana nuuf kennuun isaanii nuti akka waa irraa barannuudhaaf jechuudha waan ta'eef jechuudha. Eegaatii isin obboloota lafa kanarraa kan taatan, kan ijaan wal agartan, kan waliin jaalanne garuu immoo naxalaa uffattanii uffata adii uffattanii mana ka'uuftanii nan jaalladha gaafattan isin sobaadha kan jedhe kanaafidha jechuudha. Kanaaf nuti sana jijjiiruudhaaf, sana hojiitti jijjiiruudhaaf jecha obboloonni keenya deemsa dheeraa dhufanii amantaan hojiidhaan alaa amantaa hin jechisiisu akkuma jedhe, amantaan hojiidhaan alaa amantaa hin jechisiisu akkuma jedhe jireenya bilbilaan baga siin ga'ee gammachuun kee isa ka'a yookaan immoo bilbilaan ani qarshii akka kanaa sii galchuu dhimma jedhu sanirraa hafanii kennaa caalu deemsa ajaa'iba kana Finfinnee irraa ka'anii godina Salaalee aanaa Dabra Libaanoositti dhufanii gaa'ela obboleettii keenya dastaa irratti obboloonni keenya bakka waldaa bu'anii Dirribaa fi Abdiin bakka waldaa bu'anii kennaa kan hundaa nu baatanii dhufuun isaanii dhugumatti kan nu boonsanidha waan ta'eef anis maqaa waldaa kootiitii fi maqaa godina keenyatiin dhugaa ani guddaa galatoomaa eebbifamaa nama boru nu haa godhu Waaqayyoon adda nu baasiin tokkummaa keenya nu haa cimsu
hunda caalaa eebbi waaqayyoo hunda keenyarraa olee haa bulu jecha ulfaadhaa fayyaa ta'a. Dabalataan ergaa waldaa keenyatiif qabu waldaan keenya kan biyya keessas kan biyya alaa jiranis hundi isaaniiyyuu namoota baay'eerraa gaa'ela kana barannee jireenyi tokkummaa yeroo gaddaas yeroo gammachuus wal bira dhaabbachuun kun itti fufu gamanumaanaan jedha. Waaqayyoon isiniif haa kennu, waaqayyoon isin haa eebbisu, hunda keenya bakka jirrutti waaqayyoon haa eebbisu. Ulfaadhaa fayyaa ta'a haaluma kanaa itti fufaa isiniin jedha. Ulfaadhaa fayyaa ta'a warroonni kennaan hubattanii dhuftanis galatoomaa. Ulfaadhaa deemsi keessin deemsa eebbifamaa, jireenyi keessin jireenya eebbifamaa, gaa'elli keessin gaa'ela eebbifamaa isiniif haa ta'u isiniin jenna. Dhugaa ani baay'ee na boonsitaniittu waaqayyoon isin haa kennu. Ulfaadhaa fayyaa ta'a eebbi qulqullootaaf tuulata hunda keenyarra kan olee buleen haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u.